ጉዳቢ እንደገና ሪሚክስ ታየበይ መሌ ሳክሲ ጀጉቤዱ ከእንደገና ሪሚክስ ላ ከእንደገና ሪሚክስ ታየበይ መሌ ወጋ ዲግደበ ፎና ደቆ ደስልቢ ኩምበ ሚቲ ጉቴራ ወጋ ዲግደመ ጉቴራ እሺ ግርግሪ ኢሳ ሲርቢ ነቲንቶሉ ወጋ ዱበቹፍ አኒ ገንደቶ እኮ አረብሱ ሚቲ ኢቨን አኒ በር ወረስ ወዳ አረብሲን ቤክቱ ናርጊቱኒ ማል አኒ ሮፍ ሚቲ ሀለጋ ፊሌጅ ባንቃቦ ይችላል እሺ እና ኢጆሌን ቶኮ ቤካ አጀንዳ ኡሙዳፍ ነመ ሚስናሬት ጉቱ ነመ ፋና ዋንን ዱበዴ ሀሜኛ ነው ምን ያከፍለቱፍ ዋን ሀማ ዲሳ ማሉፍ ጎዳ ባይዚ ያኒ ነዲ በጋፍ ጋፊ ኡጋረቢ ጃለል ዮሚ ዋን ሀማ ከሲት ወሊት ያዳ ኦላ ወልጃለችው ሰዓቲን መሐመም ገይ እሺ አኒ ከነንጀዴ ከነንዱበዴ ማለንጀዴ ሴተኒ ጄቻነን ሲኒቲማ ጥላሁን ገሰሰን ጅማ ኮንሰርቲፍ ዴሜ መነበሸነናቲ ሙጫዌ አርገቴቱ ጃለሊ ሰቀቤ አቹማን ሀፊያቺ አቺን ቦደ አባ መናንሼ ዱፌት ኢሳሬ በዴት ፊንፊኔ ዱፌ ጃለለሼቲን ኩፌ ኩን ከነንዱበዴ ሚቲ ኩን አማከሚት እሺ ዱበርቶተ ጅማ ከሚት ዲቄሰኩ በሬዲነ ሳኒ በቃ ጃለላ ነመገቱ ሳኒ ይብሰበር ኦቶ ኩን በር ጀጁ ደመለ አረብሱ ሚዲሺ ገሩሞ ዮተኤስ ዮን አረብስ ዮን በሌሳ ዮተ ኢፈ መናፍ ጎዳ አኔው ሙጫ ኬሰን ኢሳ ኡሙሪን ለባዬ እንደምኔ ሙጫ ኬሰን ኢሳ ኡሙሪን ለጥቃተኤ ሙጫ ኬሰን ኢሳ በሩምሳን ለባዬ እንደምኔ ሙጫ ኬሰን ኢሳ ጥቂሹ ሙጫ ኬሰን ኢሳ ወላልቱ ሹ ሙጫ ኬሰን ኢሽን መጣበቴ ኮልፊቱ ሰነሺ ዮኒሲን አርሴ ዮሲና አበሳጨ ዮነን ሲንገዲሲሲ ኢፈ መናፍ ጎዳ እሺ ባይኒ ሲንጀ ቲዩማ ኮማይዲል ገለቶን እሺ ኡጋለብ ያኒ አኒ ባይዚ ኡጋረቢኒ ሲንጀና አኒ ኢቭን አለጋፍ ነመሲን አለጋ ይተኒል ጋፍ ያም ኢጆሊን ኬኛ ወላ ረብሱን ጅራሚ ወረሱ ዳፋን አኒ ሳኒ ፊሌጅ ይባንቀቡ ኦሮሞ ካምቢራፍ ዲሳቲ አኒ ነመነጂቡ ፊሌጅ ይባንቀቡ እሺ እና አኒ ከነንዱበዴ ከነንጀቹ በርባዴ አከስሚት እሺ ገሩሞ አከሲሌ ተኤ ዮነኒ ሲናበሳጨ ዮነኒ ሲንገዲሲሲ ኢፈ መናፍ ጎዳ አኒ ሙጫ ኬሰን እሺ ጥኒቲ እሺ ነምቲቲ ኦፍ ጃለቱ ሰን ትሪደንቲ ኬሰን እና ዮን በለሴ ኢፈ መና ጎዳ ኢፈ መና ጎተኒሊ ነምቤክ ፎና ለክ አካሲን ኢፈ መናፍ ቱተን ነምቤክ ማሊፋም ቤካ ሲልተን አካሲን ባይኤነ ጃለተን ቤክ አኒስ ባይኤነ ሲንጃለት ኡጋረቢ ያዋኒ ነማሚቲ ሜቢ ሞዶ ጎጎሩ ደንዳሺ ዮናኒ ሲንገዲሲሲ ኢፈም ገርማሙቶ ፎና ደቅ We are discussing something. Can you give me 10 minutes? I have some serious issue here. Last night you were playing with that bitch. Shivani, stop. Don't say like this. I told you stay away from that call. Want to eat? Huh? What? I don't want. How much time you want? Give me 15 minutes. I will be back, Shivan. 50 minutes. Yeah, we are discussing something. 1 hour you want? Huh? What? Alone, 1 hour. Now 1 hour, 15 minutes.
15, 1, 5. Don't make giri. I am talking with my people on some serious issue. Give me some minutes, Shivani. You don't talk to that. Magala Jima. Rachuu keessan tridentiin Oromoo mucaan keessan isa siin baay'ee jaallattan mucaan keessan isa siin dammaa fannaniin guddistan Rachuu keessan isin abbasaa ceera taanaan dhiifama guddaa akkasin dhiifama naa gootan immoo nan beeka baay'een isin jaalladha dhugaa rabbii baay'ee ji'a lamaan dura Jimma deemeen ture. Ji'a lamaan ji'a sadiin dura Jimma deemeen ture. Akkaataa isaan Jimmatti na simatan, akkaataa isaan dhugaa rabbii, akkaataa isaan na keessummeessan, an jaalala naaf kennan. Dhugaa rabbii viidiyoo poost godheera shi waa'ee Jimma ji'a tokko duradha galaati ilaala. Na baay'een isin jaalladha, baay'een isin kabaja. Achi deemeen jaalalan baradhe isinirraa, jaalala Oromoo. Oromoon hunduu akka tokko ta'e. Wanti shawaa ምናምን jedhamu akka hin jirre achi deemee isinirraa baradheera. Jaalalan isin kanan isinii qaban jaalala qofa. Akkan kanaan dura isinitti himetti immoo Oromoo tokkoof miti. Haala gaafuu jaalala qofan qaba jechuudha. Na hunduma keessan baay'een isin jaalladha. Garmaamu tola. Na arra girigiri qaba. Sirba Jimmaa tokkoon isin sirba. Baay'ee waa'ee Jimmaa jalqaba kanan bare Hacaaluurraa. Hacaaluun baay'ee mucaa safara tokkooti. Duwwaajaa safara tokko Duwwaajaa jedhama Amboo Araadaana. Albamii Hacaaluu isa jalqabaa irratti maal jedha seetan? Galaanni gibee guutus laftuuf bidiru nama ceesisaa. Garaan jaalatee rafu laftuuf jirbibbiin nama deemsisaa. Galaanni gibee guutus laftuuf bidiru nama ceesisaa. Garaan jaalatee rafu laftuuf jirbibbiin nama deemsisaa. Ansoo sodaadhee baranaa qalbii kooti gibee gamandee sanyii. Dhumati ansoo sodaadhee baranaa qalbii kooti gibee gaman jaaladhee sanyii mooti. Maashoo koo har'aa geessi Jimmaa maashoo koo qal'atee furdata maashoo koo qal'atee furdata maashoo koo namni michuu qabu maashoo koo hammatee dhungata maashoo koo hammatee dhungata maashoo koo namni michuu hin qabne maashoo koo kophaa dudubbata. Maashoo kophaa dudubbata. Jimmaa jirtatti qubansi qaba biyyaan fagaanne. Yaada keetanii kophaa gunguma malee maraanne. Jimmaa jirtatti qubansi qaba biyyaan fagaanne. Yaada keetanii kophaa gunguma malee maraanne. Kan koolabbeen sumaaf nu gitu way natti taate ka akka suusiibuun way suusiibuuna dafanii danfisu maashoo fi afanii raffisu. Kan koolabbeen sumaaf nu gitu garmaamu tola foonaa dhaga. Akkasitti wal hubachuu wayyaa. Ammaa wadas immoo kana Oromoo hundaaf ishii Oromoo hundaaf Oromoo koo hundaaf ani amma Rachuu keessanii miti. Yaa tridentii keessanii dheeraa isinis giddiidhaan amantanitu. Na dogoggoruu hin danda'ashi namni waa hojjetu namni miidiyaarra speeshaalii namni miidiyaarra oolu dogoggoruu danda'ashi maybe dogoggora ta'anaan yoon dogoggoru yaa akkuma mucaa keessanii isa xinnaa tokkotti intini nagochuudha shi like nagorsu akkuma mucaa keessan ishee barumsaan illee baay'ee hin deemne tokkotti jechuudha. Akkuma tridentii keessan tokkotti qabatanii nagorsuudha. Akkas wayyashi anis immoo jira mitiire
Inti akkasi garmaamu tola. Rachuun keessan triidantiin Oromoo mucaan keessan isa siin baay'ee jaallattan mucaan keessan isa siin dammaafannaniin guddistan. Rachuu jedha ummanni. Ummanni rachuu jedha ummanni. Rachuu raabsaa jaalalaa foonaa dhaqu. Rachuu kormee dhiiraa. Chama Yaakobee miila. Rachuu yaa kormee dhiiraa amma maqaake shawaatti dabarsaa maqaake ambootti dabarsaa maqaake gindootti dabarsaa maqaake arsiitti dabarsaa maqaake jimmaatti dabarsaa maqaake ambootti dabarsaa maqaake Chama Yaakobee dubartii Rachuu yaa kormee dhiiritti amma maqaake arsiitti dabarsaa maqaake shawaatti dabarsaa maqaake gindootti dabarsaa maqaake dambiitti dabarsaa maqaake shambutti dabarsaa maqaake ambootti garmaamu tola. Eshi eenyuun gashinaa maakiin hin jirtu so